Atikan aku ini dah nisntimna ani Muhammad Fantalitim. Berjaya ada sebarang wallo anada wajah fats kadrem beltegana namun terdorana tebobodiran melihat arti gura jirtim. Hagai aku raja berkona wafid demi toko. Jerat tanah ada wajah fagan iso ye gula rana namun tenagaya dikta makabun melihat arti gura ni jerat cuma den. Gabasan Ottoman Ethiopia wamicha biya bararu jadul lembele orang Afghan sekaman hendak wamicha orang Taisun moralin jorana tegura jerat cun nebe kamam. Bulchiinsa magaalaa finfinnee tajaajila lafaa wal qabatu yeroof dhaabee jiraachuun himameen kanaafis sababni geggeessitoonni ogeeyyiin dhimma waqtaawaa biyya keessa jiru irratti osoo xiyyeeffataa jiranii kan kanaan fayyadamanii badii raawwatan waan jiraniif jedhame akkaataa kanaanis kun kan akka gurgurtaa jijjiirraa kaartaa baasuu maqaa naannessuu fi tajaajilawwan biroo hanga yeroon isaa hin beekamnetti dhorkameera. Waraanonni Itoophiyaan keessa jirtu absisuuf Sudaan biyyi Abdullah Hamdok yaalii taasisuu akka itti fuftu France 24 gabaase. Ministeerri muummee Sudaan Abdullah Hamdok akka dubbatanitti walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa jiru karaa naga qabeessa ta'een akka furmaata argatuuf dhiibbaa taasisuutti fufti. Chibbaa darbe Sudaan lola Itoophiyaa keessaa dhaabuuf giddugalummaa Ameerikaa fi Faransaayeen gara Itoophiyaatti kan ergamte yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa fudhachuu diduunsaa ni yaadatama. Bilisummaa Aga'u magaalaa Soqotaa to'achuu isaa beeksise. Dhiheenya kan hundeeffamee fi uummata Aga'u naannoo Amaaraa keessatti cunqurfamaa jiruuf qabsaa'aa jiraachuu kan himu Bilisummaa Aga'u magaalaa Soqotaa to'achuu isaa beeksisee jira. Gama biraatiin ammoo bulchiinsi gara gadii lafa dhiheenya Amaaraa fi Affaar keessatti bilisa bahanii hojiitti akka deebi'an mootummaan Tigraay qajeelfama dabarseera. Loltoonni gurmuu nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa namoota nagaa ajjeesuun gabaafame. Miseensonni gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessa lola Al-Shabaab torban darbe geggeessetti aansuudhaan siviilota torba ajjeese. Bulchaan naannoo Shabelee gara gadii Muhammad Nuur akka jedhanitti qonnaan bultoonni shan kanneen du'an keessaa ta'uu marii jiraattota naannoo waliin geggeessaniin mirkaneessanii jiru. Hoogganaan garee mormituu Zaambiyaa filannoo pirezidaantummaa injifachuun labsame. Hoogganaan garee mormituu ijoo kan Zaambiyaa Hakainde Hichilema filannoo pirezidaantummaa kan injifatan sagalee dhibbarraa harka 50 argachuudhaan jedhame. Komishinii filannoo Zaambiyaa wiixata kaleessa magaalaa galma mootummaa Lusaka keessa akka beeksisetti Hichilema sagalee miliyoona 2.8 yoo argatan pirezidaantiin Edgar Lungu immoo sagalee miliyoona 1.8 argataniiru. Sebenarnya oduu ijoo miidiyaalee idila addunyaa kan ta'e Taliban magaalaa guddittii Afghanistan Kabul qabachuu hordofe lammiileen biyyattii hedduun biyyaa bahuuf karaa walitti dhiphisaa jiraachuun gabaafame. Hidhattoonni Taliban magaalaa guddoo Kabulii fi masaraa mootummaa to'atanii bareetuu ibsa viidiyoo gadhiisaniin jireenya uummata Afgaan wayyeessuuf akka hojjetan waadaa galan. Hoogganaan ittaanaan Taliban ergaa viidiyoo waraabameen amma yeroon jireenya uummata Afghanistan kan itti fooyyessinudha jedhan. Agar kita fi daawwat totormiya media ni tokko duni joon har'aaf qabnee dhahan. Ati kan qabnee dhahan sanittimna ani Muhammad Fantalitim. Berjaya ada sebarang wallo anada wajah fats kadrem beltegana namun terdorana tebobodiran melihat arti gura jirtim. Hagai aku raja berkona wafid demi toko. Jerat tanah ada wajah fagan iso ye gula rana namun tenagaya dikta makabun melihat arti gura ni jerat cuma den. Gabasan Ottoman Ethiopia wamicha biya bararu jadul lembele orang Afghan sekaman hendak wamicha orang Taisun moralin jorana tegura jerat cun nebe kamam. Bulchiinsa magaalaa finfinnee tajaajila lafaa wal qabatu yeroof dhaabee jiraachuun himameen kanaafis sababni geggeessitoonni ogeeyyiin dhimma waqtaawaa biyya keessa jiru irratti osoo xiyyeeffataa jiranii kan kanaan fayyadamanii badii raawwatan waan jiraniif jedhame akkaataa kanaanis kun kan akka gurgurtaa jijjiirraa kaartaa baasuu maqaa naannessuu fi tajaajilawwan biroo hanga yeroon isaa hin beekamnetti dhorkameera. Waraanonni Itoophiyaan keessa jirtu absisuuf Sudaan biyyi Abdullah Hamdok yaalii taasisuu akka itti fuftu France 24 gabaase. Ministeerri muummee Sudaan Abdullah Hamdok akka dubbatanitti walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa jiru karaa naga qabeessa ta'een akka furmaata argatuuf dhiibbaa taasisuutti fufti. Chibbaa darbe Sudaan lola Itoophiyaa keessaa dhaabuuf giddugalummaa Ameerikaa fi Faransaayeen gara Itoophiyaatti kan ergamte yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa fudhachuu diduunsaa ni yaadatama.
adda bilisummaa Aga'u magaalaa Soqotaa to'achuu isaa beeksise. Dhiheenya kan hundeeffamee fi uummata Aga'u naannoo Amaaraa keessatti cunqurfamaa jiruuf qabsaa'aa jiraachuu kan himu adda bilisummaa Aga'u magaalaa Soqotaa to'achuu isaa beeksisee jira. Gama biraatiin ammoo bulchiinsi gara gadii lafa dhiheenya Amaaraa fi Affaar keessatti bilisa bahanii hojiitti akka deebi'an mootummaan Tigraay qajeelfama dabarseera. Loltoonni gurmuu nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa namoota nagaa ajjeesuun gabaafame. Miseensonni gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessa lola Al-Shabaab torban darbe geggeessetti aansuudhaan siviilota torba ajjeese. Bulchaan naannoo Shabelee gara gadii Muhammad Nuur akka jedhanitti qonnaan bultoonni 5 kanneen du'an keessaa ta'uu marii jiraattota naannoo waliin geggeessaniin mirkaneessanii jiru. Hoogganaan garee mormituu Zaambiyaa filannoo pirezidaantummaa injifachuun labsame. Hoogganaan garee mormituu ijoo kan Zaambiyaa Hakainde Hichilema filannoo pirezidaantummaa kan injifatan sagalee dhibbarraa harka 50 argachuudhaan jedhame. Komishinii filannoo Zaambiyaa wiixata kaleessa magaalaa galma mootummaa Lusaka keessa akka beeksisetti Hichilema sagalee miliyoona 2.8 yoo argatan pirezidaantiin Edgar Lungu immoo sagalee miliyoona 1.8 argataniiru. Bana oduu ijoo miidiyaalee idila addunyaa kan ta'e Taliban magaalaa guddittii Afgaanistaan Kaabul qabachuu hordofe lammiileen biyyattii hedduun biyyaa bahuuf karaa walitti dhiphisaa jiraachuun gabaafame. Hidhattoonni Taliban magaalaa guddoo Kaabulii fi masaraa mootummaa to'atanii bareetuu ibsa viidiyoo gadhiisaniin jireenya uummata Afgaan wayyeessuuf akka hojjetan waadaa galan. Hoogganaan ittaanaan Taliban ergaa viidiyoo waraabameen amma yeroon jireenya uummata Afgaanistaan kan itti fooyyessinudha jedhan. Ada kan untuk video buat tutorial media ni tak kudu ni jangan harap kau ni dah.